beektaa itti gaafatamaan suuraree anemma doktora bira deemuun qaba abbaa koo qabeenyi nani qabu biyya lafaa kanatti durbummaa xiyya bichaadha kan ittiin boona gamma. Akkasi onnuu kaayi jabeessi akka intala sikkoo Abbaa mandatti koo onnuu kaayi dubrummaa ta'e nuu jabeessi. guduunfadhee irra gettaa'ee jira kan ani abbaa koo gaaf tokko jaazaa ittiin gadi bahee hin beeku gaaf tokko bakka takka ittiin deemin yoo bishaan maadaamii tiyyaatiin ala bakka takka hin deemin beeku obboleessa koo qabeenyi nani qabu ishiidha. Ishiidhaan Xayyaararra baatee garuu xayyaaraallee oggoo yaabbata wanni hin buuteedhaan akkami wanni sun. xiyyaara miti xiyyaara gaarii biyya keenya tokko gaarii biyya keenya tokko kun kor jedha biyya Ahmad kunis malee nu sirreessine yoo inni galaafate hin beeku malee xiyyaarra maan godhu gaarii isa sodaadhara gaarii biyya keenya tokko. Gaariin yaani fudhata gaarii motorsaayikiliin doqqodoqqeen kunniin. Yaa biyya keenya tokko kun Farda yaabbattaa farda yoo yaabbattes fardi gaarii miti. abbaa duulaa gammadaa bara silxaanarra jiru karaa tokko nu baasen jettu. Ayyee. Aboo bar warri akkaawuntiin eenyu badhaadhinni tun rabbi ishee balleessu gizee san karaa nu baase abbaa duulaa gammadaa bakka biyya kooti bara iddoon dhaloota isaa namtichi furdaa sun. Gizee san biyyee diimallee odoo ittiin naqiin korokonjii kana kinoo akaacha kana fanaqqalee itti dhiisee kinoo hoggaa meeqa akkasumatti jira karaa sun meebii yoo durbummaa xiyya fudhate malee wallaahi hani dhiirri na bira ga'een beeku. Beeku oo bishaan waraabbiin kinoo durka bishaan nu waraabsisu qobata nu guursisu allah wala miisan beeku allah taala naa beeku isa malee abbaa koo guduffadhee irra taa'eeraan isa bichaa sodaadha. Lageette gaaraaji. Tungurra sigeette. Lakki farado jirti amma beekte gaafatti narraa fudhatte jetti amma nin qaba jette. Fayyii dhageettanii jirtan fayyee. Haaromsiisaa deemanii kana. Anima dhagayeera geeshoo kabittu arginaan jette. Fayyee rabbi yaadin dobba maarikoos hin barne bannaati bilbila shillee naa kennin jeen abbaan isi gaafachuuf geeshoo bituun gaarii miti. Bakka micoommi lafa mana barsiistu kuma kudhannaa kennu sun abjuun ishee argee jiran jeen dhugaa akkasumaan jedhani maan beeku ani danuun beeku warra namoota keenya kan namaan na beeka malee. Amma sin barachaa jira. Kun amma. Maalan beeka dhokwaan sababaa takka ilillii takka hin jedhu maa ittaan beekan asirraa iyyuu malee Maammadoo Faaxee walitti diruu malee maa ittiin beekan bakka san ganniin hin jirti. Maal taate? Fayyeen bakka girgirri hin dhaabbattu kanaaf warraaji. Fayyeen ishee. Ammas bakkuma argiteetti hin dubbattu ishee. Bakkuma argiteetti hin dubbattu. Yaa. Ani ganniin immoo Maammadoo Faaxee walitti diraa wala iyyitee iyyisiistu waan kamittiin beeku. Ati ammas qabsooyituudhaan dubbatta bakka hundatti siyaasaa keessa seentaa waan hunda keessa seentati. Bakkuma gannatti hin dhaqne ni jirti manaamaan nama dhufti arrabaan nama dhufti. Yoo feete Noorweey turtii. Ganni takkumaan argitee bannaashiin osoo qabsoo keessatti illee ta'e na argitee beektaa ganniyye. Eliyaasa tamma miseenjaraan ol keessa bulla jedhee si barreessinaa ammaa na didde. Dhugaa biizii ta'e malee hin deebisa. Ani miseenjara kana hedduun deemu bara wallaahi hin sodaadha. Garuu sin sodaadhu si. Dhugaa sin sodaadha. Bar miseenjara isaa kana itti katabee na sodaate bar Maammadoo na sodaatti baran irritu na sodaatti na baqatte amma abbaan biyyaa tokko na baqate aante waasaappi isaa argadhee dubbisnaa hin fiigu. Dhugaa amantaa eebjiyyoota argituun rakkatan. Fayyi noo abjuu qofaa miti waa hedduu jira gara miseenjara kanan sodaadha akkanumatti. Baay'ee miskiina gama san hin beeku. Eliyaas waanuma qabsoo waliin amma biyya keenya kana waliin haasofnu waliin dawwalleef. Ni beeka dhibbaan dhibbatti si amana. Ni beeka. Warra kaanis sodaadha garuu. Waanuma qabsoo kana waliin haasofnu. Ummata kiyyaa galee kaawwee. Qabsoof tala inni dabalaan marroo kumsaa jirru baatu wal. TikTok menne. Oromoon tun nama. Haga deeqaa wayii miitu godhadhaa qoyaamee ummata kiyya. Haasawa. Tole. Abjuun si argina yoo dandeenya ammas. Deemu. Auzu billah ati abjuudhaan natti hin dafin aboo maal jedhan. Anatu qabar. Eliyaas anatu qabar. Lammata diggaamee darbu. Takka arga diggaamee darbu abshiir.
Girgirrii biteen. Girgirri irra jirti. Girgirri dhiisaa. Girgirrii biti. Laali Eliyaas gizee tokko fiqiriin na qabee jechuudha. Eeyyee. Eliyaas. Indagaa. Facebook irraa mucaa tokko fiqiriin irraa nan qabu seeta. Mucaan sun hin bareeda miti Allahu Ta'aalaan malkii kanatti gadi naqe. Fiqiriin irraa na qabe ante. Gizee sanaan barreesse laalamma kana hunda. Xalayaa jaalalaati moo kun hin buuka? Teenaa jaalalaa mucaa sana shuuf abbaa kiyya laalamma Oromoon sun nakko batte amma ganni tanas fiqiriin hin qabattee nakko batte. Wallahi laal gizee san katabe kana hunda. Daftara kana gizee san katabe. Maal jedha garuu ganni barreeffamni kun maal jedha? Laal. Nu dubbistee hawaasni akka dhaga'u hawaasni keenya akka sammuu bu'u feetaa? Sagalee sii taana yeroo hunda namaa sagalee taata waan ta'eef sagalee sii taana. Aboo faadhee mataa dhayyuu na nyaatte. La. Wallaahi. Takka. Waa tokko nan bisne bakka waan garaa kiyya keessa jiru itti machuu sodaadhee tan kabeetta mucaan dayyuus tokko malkii qaba malee aboo dhiirri bareedduun tun dayyuusa dhaba. Miila sadii dhabde malee akkuma biyyattis buuka barreeffattee. Dayyuu isaa miti sodaattu ganni sodaattu dhiirri jechuun hin jedhu. Dayyuu isaa miti waa sodaate waatu duuba jira baagiraawundi isaa duuba waa jiran madaa duddaa qaba kanaaf. Duuba aantee kan hunda chalachalee bakka fiqiriin isaa kanaa bahu jeetan kana hunda barreessisi. Amma lakkoofsa wayiitiin asirraa fudhadha jeetana kitaaba kanannoo kana gadi baase beekta. Waan gadi baasu natti dhufe amma mucichisu. Amma bakka jiru iyyuu hin beeku. Okay, lakkoofsa bilbilaa achirra barreessanii? Lakkoofsa kunoo ijoolleen akkas warri rakkatan kun lakkoofsa onaa ergan lakkoofsa embaasii lakkoofsa maalii kan embaasii biyya Arabootaa kan asirratti kan katabadhee jechuudha dhaqa. Yiitee yisiistuudhaa miidhee. Akkasi. Maashaallah. Akkasittiin amma argee nan yaadadhe beektaa mucattiisan. Gizee qabsoon feesbuukaa sani beektaa gizee tiktookni hin jirre san jaalallee. Yeroo gara Oromoon tun tiktookii namni kan Amaariffaa haasaa geessanii Amaariffaa gara kinoo Tigree kana wajjin wal nyaachaa mul'atu reeyyu bara kinoo Abiyyi aangootti ol dhiisan. Bilisiginnaa turre yeroo geessan. isaan dhufan Yaa gizee dureen dhufe san abbaa koo nuti bilisiginnaadha. Amma kinoo shurraabii Abiyyi Ahmed tokko gubuuf rakkadhe uffachuuf rakkadhe gooftaa koo shaanxaa keessa na jira jechuudha. as ergina guba. Narrakkadhe amma kinoo kan Johaar Lammaa Magarsaa kan Johaar kan Abiyyi Ahmed san kinoo amma as keessa jira shaanxaa keessa kinoo rakkanne abbaa koo geessan bilisiginnaa turre kaa. Kan jaalmarroo malee hundi isaatu boolla takkatti awwaali. Johaar irra jira kaa. No, kan Jawaaris dhiqashoo kaayi hin balleessini garuu kan Jawaaris nu fayyada. Bor nu fayyada raafumaa harkaan qabu jawweenis. Ana nyaatu anteen tarsaasu bu'aa taa'u dhiisi. No, tarsaasin ka jawweenuma kaayi. Irra jira kaa Johaaris marroo Johaaris Abiyyis kinoo gizee sadeen isaanii footoo ka'anii kinoo biyya keessa nu deddeeman san geessan barshurraabi sanan bidne birrii nan bidne. Geessan baakoo geessan kinoo Abiyyoo si galee rabbi naa ganu janii Lammaa Magarsaatiif Johaar faan tarka ol qabatanii nu deddeeman san. Geessan Ganni Nama fiddan bal'aata jechuudha. Buchuu. bituu. Ganni. Ganni. OBN kun sirrii. Ganni an kan jedhu namni hundinuu dhufee buchee koo siin jedha buchee koo siin jedha. Nadhii koo waan taate. Maal jechuu girgiriidhis ganni dhaabi girgirii kana. Dhiisigaa nadhii koo dhiisigaa goota koo leenca koo dhiisigaa. Maa wal nu lolchiisuun maa barbaachisam namni asii beektaa ganni koo buchee koo jiru hunda isii guutuu si bilookitti makkaman. Dhuguma ganniin bucheedha. Buchumaan yaadoo dubartiinis buchee koo naan jette bara anamma buchee koo namaan jedha namnis buchee koo naan jedha bara. Amma dubartiin si jala dhuftee buchee koo siin jette bilookiin mataadha mee namni takka buchee hidhee barreessu nam takka. Maaliif ani hin jaalladha nama buchee ganni ettee gana yaamtu buchee ettee na yaamte natti tolaan. Moona kana.
Ganni koo oo koolataa koo illaan ta'e dubbaddaa ka Eliyaas Ganni ani barsiisa dhufanii OBN wajjin hin dubbadhu isin dubbadha. muyiitii qabata barinni muqqateera muyiitii. Eeliyaas maal Muyiitii jechuudha? qabata. Wali isi araarsinaa dubbii kennaa. Barsiisaa nadhi hin qoosa. Beekaa waanu. Eliyaas wayisi gaafa Eliyaas lubbu qoy Eliyaas wayi gaafadha. Eliyaas Gaafadhu. Wayye. wayisi gaafadha amma sagaleen kiyya hin jira miti. Hin dhagaayaa. Amma shurraabii kiyya laayinaa joo harki tokko dheeradha harki tokko gabaabaadha. Ziisis gabaree dalli gabareedha. Viidiyoo jaarsa olii gaddeemu san argiteerta miti. Jaarsa kan baanta? Jaarsa tokko kunoo kaleessa anu viidiyoo irra hojjedhee jira intumani irra dhaabatanii ijoolleen takka nama shan ta'anii too jaarsa afaan amaariffaa dubbatu tokko. Hin agarre dhugaa sin sobuu hin agarre. Nagarree Hin agarre yaa. kalaas erga nagarree akkamitti asitti galchare. Anaaf ergi akkasitti na Si galchita erga gara baqqalaa. misenjeraatiin. Misenjerumaan na Haala erga TikTok irra nu share. achumaanuu si dubbisaa booda gurraa baate. Si erga bakka hantee viidiyoo sun baay'ee tokko namarra argamtichi buddeena naa beelee tan buddeena naa kennaa injiraaf lagaan himaxxaa ta'edhaan immoo Oromoon keenya kun beektaa miti warri bilisiginnaa kun mushkilaa ziyaada walla nama Amaara dabalamu jaarsichi beektee hin amaara. dabalu. Amaara ta'eef amaara ta'uu baateedhaan beeku waan afaan amaariffaa dubbata hintuma naanteen dabaddaban buddeenan barbaadan dheedhoonni jedhuuni raabeenyu doonni jedhuuni. Qo'ee Yaa siif hin biitti ergaa sun amma jarri biitti sun dhugumatti yoonii baddee maanyaa jirti sun dhugaa. yoonii maanyaa sun iyyuu kun gaallaa dambuu nu gaallaa duroo mash kibir yaaqal jedhee viidiyoo isaa tokko arge baay'ee tokko Oo irra arge. dalagee. Si erga hundi jarrirraa iyyaa jirti bara anuu irraa hojjedhee jira viidiyoon kun uummata Oromoo bakka hin bu'u Oromoon kanaan miti ka beekamu godhamuu hin qabu akkana jedhee viidiyoo sana Ganni balaaleffadheera nu yaa. maalaan Naam. sisi Bitoonni dhaga'ummaa akkasii yaa. karaa gannee koo baay'ee Oko Eeliyaasii fi Eriyaasii fi Raajiin mana kana keessaa anchi ati mana kootti silxaana qabdaa mana Barsiisaa keetti haasa'e silxaana miyuutu irra qabu kaannaa. bahuu Okkee haasa'a qabda. barsiisaa isin. Isin haasa'a miyuutu irra kaannaa anaaf raajii. Lamaan isaanii mana kana keessaa nama tokko taa'uu hin tokko siif hin qabne kenna. yoo jiraate gara akka tuqee siyaamee kan tuqaati immoo tuqi. Buchuu Lakkoo koo tokko tokko siif hin kenna. ganniyyee. Oh, Era tuqeeraa lakkoofsa tokko miti ani fikiriin kee anchi sagalee kee fa'aa dhaga'u malee naa nyaatamuu didaara gidduun. Jee waaqa jedhee. Duwike. Amma barsiisaa amma fikirii kiyya qabeessu. Fayyituun koo as jirti. Bucheen koo as jirti. Barsiisaa akkam Laallam eda eebjuun Maashaallah. Amma gaafis. eda eebjuun si argee jedha akkasi soqaa turte ganneen. Yoo tabjuudhaan ana tabjuun si argee kaa. Ante xawal waalleen ta'e nama buchuu naan jettee achi dabartee ishiidhaan buchuu jettaanii. Isheetu. Kana kaagannisitu barsiisee laal. Kanaanis buchee yoo jedhan si qofa. Wel. Asiinis buchee saniinis buchee. Nadi dhiisati lama ani abbaan gadaa 40 ol 99 gadi fuudhuu dandeessa naan jedhaniiru. Siin galchu. Siin tama lakkatu dhimmi koo. Abshirii yaaddee. Haali barsiisaa too sadi mobicha qabda. Wayne barsiisaa girgirrii dhiisaa waliin baafnu barsiisaa. Ganna Barsiisa sadeen garuu. dammitu Barsiisa. dammee. Kiiloo meeqa qannastee gannii koo gidduu ana. Hindee ante borci kiyya balleesseera bar. Borci kiyya balleesseera. Meeqa qannastee ma fakkeenyaaf. Aannan sodaadhee meegaa narra jettee yoo kufte namii ta'ee malee fuudhuudhaaf. Afurii fi naxibii shanan ture. 94 naxibii shanan ture. Geemii kiyya booda sin fuudhadhee yaadeera.
Barsiisaa duubaa ka algaa sibiilaa bitte malee algaa mukaa hin danda'u haadho. Eh? Hin danda'u algaa mukaa. Algaa sibiilaa. Algaa Amma sibiilaa biti gaafii yaa jechuun. gooftaa. Amma gaafii jechuun. Algaa sibiilaa mukaan hin danda'u kan cabdu. Atoo kiiloo meeqa? Ati amma kiiloo meeqa barsiisaa? Kiiloo 80 ta'amu? Ani moo 76. 76. 76. Maal Eeliyaasiin sitti fakkaata moo? Ani kiiloo 88 ta'ee jira. Kiiloo 10 qannasee kiiloo Innaa 88 lillaahii dhugu sodaachuun narra jira kaa Oromo? Oromo sodaachuun narra jira kaa? algaan nu danda'u hin jiru Anchi kanaaf keessa isin kaa'ee jedhe. taa'anni kunis akkuma sanyii sana. Sanyii miti bar sanyii miti mootiidha bar. Eeliyaas mootii hin beektaa? Maalitti beeka kun? Eeyyanii beeka. Goototan beeku. Goototan beeku. Si raajiin akkuma mootii keessa kaa'ee taa'aa? Bakka ishiin bakka dhaqee Fayyeenis mootii raajiinis mootii. keessa kaanii taa'u jiran. Gisee Innaa hunda lillaahii. gisee maal agarti bakka naala dhufee koomentii kana naa katabaa viidiyoo nan hojjedhu hundatti irratti iyyuu naa katab amma bakka inni buute achi buute miila bakka waare. Eewunni. Si dhugattuu mootiin Mootii. eessa jira? Innaa lillaahii. Argeen beeku barsiisaa mootiin eessa jira garuu? Mootiin Mootiin eessa eessa jira? jira barsiisaa? Mootiin baga bade. Quba qabdaa argeen hin beeku dhugaa. Hin beekani waan hin beeku hin qabu dhugaa. Maaloo suuraa isaa naa ergaa. Garuu suuraa isaa qabda. Footoo isaa namni biraa qabda hin jirtu. Barsiisa xawal waallee wayii. Happy birthday kabajee fati miil tokko maasaatti suuraa isaa hin qabda naa ergi deemtu WhatsApp irraa. Kan eenyu? Mootii Heeran qabu? wayii. Fayyeen qabaachuun ol. Fayyeen qabdaa suuraa isaa. TikTok isarraan fuutu. TikTok isaa godhee nabe. Tookiin hin jiru. Dhugaa. Okay. TikTok isa. Mootiin nagahuma jira. I think nagahuma jira. Maal ta'e re'aa dhoko maal ta'e hin kasaaree mootummaan Ameerikaa. Holiday akkas hin jedhin. Nagahuma labsaa isin Oromoon nagahuma labsaa. Eegummanni galis. Namni giftii wayii kennu yoo badin kasaare jedhanii tanaan akkas jedhanii akkas hin jedhin ganni. Holiday deemeera biyya wayii. Boqqonnarra jiraa? Heeraan eentu eessa akka jirtu beeka. Yaa abbee suuraa isaa naa ergaa. Heeranni si dagarre yaa namoota hedduu dhabne wallaahi maashaallah. Rabbi isaan haa deebisu. Mootii anno. Nama ungatusan sadii naa kenne koffiyyaa midiliiksan naa kenne laphee aboo viidiyoon hojjedha naa ergi suuraa isaa. Si erga. Yoo mootummaan Kan mootii. Kan eenyu hojjetan? Kan mootii si erga. Innaa lillaahii. Kan geebii kootii hojjetteettaa kan mootii bar maaluma naa wayyaan mootii kan ofirraa biloo kulaata du'eellee badeellee narraan boqotu namichi kun. Bannaati barsiisa izi maaloo jechuun rabbi Eeliyaas laal eenyu Maariqoos nan gaafadhee Mulaayit nan gaafadhee laal namaan beeku nan gaafadhee namoota baay'een gaafadhee. Ooyi badeellee narraan boqotu. Nama baay'een gaafadhee. Ana sochi bira jiru na tan kabaa qabu dhiittee nama badee. Nama badee barbaade akkaawuntii isaa dubbinni dhiyaa gubatu. Asiisan deebisin. Ganni qashtii micayyoo raachuu ko bukkee ko saree ko. Raachee mata waannaadha. Hoorjiidha. Aboo barsiisaa xawal waallee us jedhi eessa dhaqee jedhee gaafii natti uume barana. Raachuu ko. Fiin fuudha baay'ee dhiirri si anaa yeroo fuudhu badaabe. My husband Raachuu koon jedhiniin kun fooloo 800 qofa qaba. Raachuu koon jedhin akka. Qaba. Ayi ganni. Raachuun immoo si jammira. Anaanna beeka sirra malee sinim. Atamma ana dhiifte yerootis mootii jettu isuma isa keessa kaa'ee taa'u hin qaanoffaati.
Ante keessa kaa'ee maal ta'a maal daabboo ganni keessa tuta kaa'ee taa'eera mucaan muyitii qabatee ta'a garuu gaafii na umeessa bade. Isa bade lakki barsiisaa na dhiise. Indi habadu inde Maaloo innate dhiisi keessaa bade. anchi raajiin keessuma kaa'ee taa Eliyaasuma kana wayyaa. Kun bagnoon sana ta'a kun. Fayyee deebisi fayyee. Raja, Fayyiftuun hojii ani lakki ani barsiisaa keessa kaa'ee keessa qabee ta'a malee biraan rafu. Eliyaas ati Dubbo. ati ati inna lillahi modereetara qabaa mana natti buusuuf ture warabbi buusuuf darbachuuf xiqqoonnaaf Modereetara qaba dhiisi. abdiisaa aagaa tokkos dhufe kaakuno Burreetara qaba raajiin ani qooyaa raajii kana ofirraa biloo kulaa tagannii koo inni sun illee deemeera maaliif jedhila garuman deemutti manuma faaxota kootii yeroo naqu modereetara qaba manuma faaxota kootii yeroo naqu modereetara qaba mana tokko duwwaatti isaa dhabu arge. Gadheen argatte kan lafaan na dhaate bargaa basan dhufee. Godhe keessaa buuse wallahi darbatti. Ani mangisti. Barsiisaa. Tokkollee akkasuma barre. Abbaan biyyaa tokkollee. Awaati wallahi akkuma si warra barsiisaa. Attam. Hojii irraa akka bee si bilbile jedhe si bilbile maayin kaasne silkiyaatti har'a si ajjeese. Inna lillahi. Ere wallahi si arge yerooti bilbiltu argee deebisee bilbilaan na dide. Amma immoo waltajjii irratti reefuun baara. Deebisee bilbiltee jirte moo naaf hin seenne kaanaaf. Irratti bilbilee hin ammayyuu. Barsiisaan barchi. Waltajjiin ta'ettani adaa isin barsiisaa maashaallah waltajjii irra jirraa jedhan. Maal geggeessa waltajjii ammoo? Bilisiginaa hundi baratee teessoo. Piippiidha bar. Barsiisaa Eliyaasa nafati walli duulla gurbaa maraataa yooma jiru qofa isa lakkafiniin. No ana barsiisaa wal lakkafnu jidduun seeni raaji. Ndee obboleessa kiyya xiqqaadha bar. Anaafis obboleessa kooti atis. Hai. Dhugaadha. Maalaachiin hindaat gabaante. Ay, ammeeluma wayii jidduu seena dhiis. Isaanum takka godhan ulaa godhan dhiisa abbaa goofaree. Lukkee waliin qabna naaf inni shaneenaa jechuun dhiisu anis miidiyaa boqqolloo jechuun hin dhiisu. Welcome back. Ani mangisti bos jedha laa kunola bos jechuun innante intini baalasilxaan jechuudhaan beektan isin ingilif. Akkas hin beekna lakka hin beekna. Charlie kana Rajini by the way he is international very dangerous person. Ani sittani Dangerous jechuun maal jechuudha? Dangerous jechuun jaanjoo jechuudha. Dangerous nama jaldeessa nyaatu jechuudha. Hedduu nama badaa nama gara jabaatu. Nama jaldeessa nyaatu. Gara jabeessa nama. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Nama ganni nama garaa jabaatu gara jabeessa akka abiyyaa makkana. Akkasii miti ganni anas hima isaan duriyyeedha dhaggeeffadhu haadhotiyya. Dangerous jechuun nama hama ka garaa cakkaanyi ka waa ajjeesu waa takka irraan baane. Akkuma Abiy Ahmed. Kan nama rifanne bakka gangster jedhu yookaan maafiyaa. Elias Raati Nuri himbusa. Bakka biyyi tanatti hin danda'u bara. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ganni sii deemu mana na. Hin deemini taa'ee bira dabarree bakka sadii. Taa'e. Maaltiin jechuu barbaadeeni Raji is very big head. Amma taate amma walii galle. Jechuudha. International duriye. Ndee uummata maqaan balleessin Rajiini akka inni jiru maal beektaa ganni?
nama gaariidha, namni akka raajii hin jiru, nama gaarii. nama kam bishaa lafa tana irratti jechuu isaati. Kan Waaqayyoon eebbisee Sheekanaa Huseen eebbisee walitti gadhiise jechuu isaati. Amma afaan takkaasoo eegalee eli. Saamsaa naa godhisi gargaaroo keessaa qaban. Barsiisa irratti duullee galchina. Anaaf gammachuudha akkas taanaan kaa. Barsiisa OBN deema. Kutee jira wallaahi. Sagantaa qabanis ni fiigaa. sagantaa qaban. Eeyyeen deeme. Fayyeen maa buute? Taphataan isaa gaafa 27 viidiyoo naa hojjaa anis viidiyoo hojjechuuf jedhe yaa Rabbi. Hojjedhuuf. Boruun hojja'aaf. Yaa. Biyya keessa jira. Haa taphatu geemu. Haa taphatu. Osoo homa daabboo muuzii ol keessa kaatanii nyaatanii illee osoo argate waan irratti xallaa dhuguun. Innuu beeka xallaa dhuguu waanuma boqqolloo ittiin bitatu kennitu Oromoon. Biyyi xiqqaaloo ta'e. Warri OBN beeka silaawu boqqolloo amma kana qonnee qamadii amma kana qonnee jechuu isaanii beeku isaanuu. Dhiisanii barbeessa duraanii sana ammoo maashaallah. Warrisaa galanni isaanii haa ga'u. Galanni isaanii hin badini. Maaliif koomantii uummata dadhabanii isin nuyi? Kijiba isaanii Jechoota nu jennuun kana dadhaban. Jechoota jedhamuuf kana dadhabanii dhiisan. Amma immoo sabuudha kana immoo shaneen hamma kana harka kennatee shaneen hamma kana harka. Bakka isaan fidee amma kana galee kan olii gad oofan miidiyaan isaanii feesbuuk isaanii. Gaafuu fi galanii bar gaafuu fi galan akka jedhanii isaan faallaadha miidiyaan biyyasanii faallaadha. Jechoo waan ta'an cufaa nama biraattu akkas ta'ee jedhanii himan. Shanuma isaan gurmeessanii gad lakkisantu galee bar. Isuma gale. Shaneen isaanii ammoo raastaallee miti bar warroon rifeensa warroon mandarii keessaa walitti qabanii bara guulaaltu. Isaanumaa mislaa'uu kan nu gameewu. Kan isaan gad lakkisanii akka uummanni aba'oo jibbuudhaaf uummata keenya diriiraa kan ture shanuma isaan gad lakkisanii uummatatti. Baga nurraa galaniiru. Miseensuun biltsiginnaati yaa.